amma waa takka siima. Yeroo baay'ee kutaa Oromoo kana keessa shamarri dubruu malee heerumti shamara kutaa kamiiti? Dubruu malee heerumti jaarsatti. Kana kaakalee akkana kana waan akkanaa nan gaafattu haga dhaayee sartaati. Dhagaye tokkoffaa durbummaan akkuma namni baay'atu durbummaan ka baay'atu arsii keessa jedhe. Wal lama gaafachiisu miti kana deemtee barbaaduu dandeetta. Si galee? Lammaffaa durbummaan bakki itti argamu baalee kana keessa. Akkuma namni baay'atee agartee ka baala gullee baay'atu ka durbummaa qabu ka dhiira takkaa miila waliin qabin mara jira wallaahi arsii kana keessa. Baaleen keessa yoo achi deebite baaleen kunillee takkaa hin kennatu shamarri isaanii akkasuma fa'aa mana taa'ee turee sheeyni wayii qara'ee jedhanii fa'aa nama akka sheekaa roobee kana fa'aa mana fidaniif. Kawannaa fakkaatu argitee jaldeessa burii lagaa wallaahi billahi mana qabanii fidanii waggaa kudha lama keessaan dhabne qullaan qullaadhee. Ganna itti jedhaniitti fidan malee maa kijibaa fakkinni isarra dhaabate akka baaleetti mee amma dhiirri bareedaadha itti isa fa'aa eessa keessaa geessitu odoon siin jedhe no akka baaleetti atamma reefi tarraan beekaarra sii darbe malee akka baaleetti dhiira bareeda gite jette isa fa'aa eessa geessuu edda argite kan mataan gama tokko gamanaan wal taru keessaa baaftamoo keessatti laakkoyta beekamarra sii darbe sii gale sii gale mee akkam godhuu barbaadda tokko yaadi. Shamara durbummaa qabdu baala illee ni qabdi. Shamarri isaanii baay'ee baalagummaa waan gara jalaa kanaaf fiiganii. Shamarri durbummaa qabdu. Lammaffaa irratti ammoo sadaffaa irratti. Shamarri dubruu malee heerumti. Sadaffaa irratti shawaadha. Tokko mana gaafattee yoo an arsi jedhee yoo dhiisee oolumaa gara. Arsiis uummata si koomandoo kana keessa baay'ata durbummaan abboleessoo. Waree maal jettu? Shabakaan na qabaa ture. Ila maal ta'e? Waan siin jedhe walumaa galatti uummata si koomandoo kana keessa baay'ata durbummaanii siin jedha. Baalee farsii kana keessa baay'ata durbummaan akkuma Oromootittu. Okay, ayyee haa ta'u bakka achuma bira tarra. Shamarri yeroo baay'ee daabboo namatti agarsiiftu yoo jedhe walaan daabboo nama dhoorganne shamara kutaa kamiiti? Jara kenna warra sanyii mootii bifa mallee naa godha. Gara jabeenna waan hin qabnetu kana isin godhe. Warra sanyii mootii kana abbulesso. Baay'innaani ijoolleen dhiiraa isaaniillee wanta meeshaa gadi hin tiisan sii galee yoo suutti agarsiisan ijoolleen namni waan kanatti dubbannaan oluma baasa dantaan qaba. Hin baratte amalatti ta'e akkam ijoollee arsii nama tumuun amalatti ta'e kana amalatti ta'e amalatti ta'e. Okay, ayyee dhiiraaf shamarri illee jaruma. Soba meeqoy kaa'usme soba yoo jette fakkeenyaaf laali kaatu ijoollee isaanii ka tiktok mee amma fakkeenyaaf namni arsii tokko gabbayee akkasitti hudduu keetitti gadi qabi maalii keetti gannaa qabin jedha tiktokii kanarra mee laali ijoollee jimmaatti lachuu ka waan kana nama kudhanii ilaalanii an ta'e jarri tokko tokkotti ilaalteera. Gubadde ka maa abboo waan kana waan akkanaatiin abboon salphinaara waan akkana baalagummaa macarrashaadha sii galee dhuga dubbachuudhaaf ijoolleen isaanii waan kana gorsanii dhoorguu qaban ture sii galaa miti maaliif ennaan bareedaa miti waan gaarii illee miti waan ittiin yeroodhaaf sii galee wanni hunduu yeroodhaaf ni darba bira darbe ayyee ka biraa haasoo bira darbe ayyee amma okay kutaa Oromiyaa kana keessa jechuun hin dhageessame ayyee kutaa Oromiyaa kana keessa shamarri fokkinnaan sadarkaa duubaa keessa jirtu kutaa kamii duuba akira jechuun addunyaa irratti. Akkuma bareedaan tokkoffaa jirtu fokkinnaan illee duubarra ka jirtu jimma. Salama jimma irraa waa qabda malee waan biraati kun. Kijiba kun immoo. Laalaa waa irraa qabaatu miti maaliif jette naan jedhi kaa. Mee kutaa biraa kana keessa takkitti maisii takka wanna sandaaboo nuuf fidime.
Takkitti. Akka bilillee sanfaa nuuf hidhime. Takkitti. Mee takkitti nuuf hidhi usme kutaa biraa keessa jara fakkaatu nuuf hidhi. Dhaga'i dhugaa yoo dubbanne dhugaa yoo dubbanne dhageeffadhu. Shamarri fokkataan akirri duuba shamara gujiiti maaliif yoo jette dhadhaa dibataame kunoo dhadhaa irra gayyaa oola. Guutuun isaa waan isaan irra dhale fakkaata. Sunniin bara obboleessoo akka Oromootittuu bareedaan tokkoffaa jiran hundi isaa wal fakkaata bara. Hundi isaa wal fakkaata. Burraa burree bara kutaa biraa kanneen keessa laalimeeti. Kutaa Oromoo kanneen keessa burraa burree. Gujii Karrayyuu kullaa yaaduu jala akka waan dhaqee beeku nuti warri dhayne. Wallahi baaleedha tokko. Apa warra baalee irraa qabu ana ala abu shakla kun. Irraa qabu abba. Boy waan namatti gaafii ta'e wayii si gaafadha. Ilaa mana geeffadhu fakkeenya amma waa takka sitti. Koy waan gaafii. Ana amma waa si gaafadha na gaafadhu waa si gaafadha. No. Wallahi gaafii kana si gaafadhu malee dabartu. Anuma gaafataa ol taati. Ayyee. Akka Oromiyaatitti akka Oromiyaa kutaa 11 irraan kalaadaa gurguddattu eessa? Ta ilkee gurguddattu moo? Ilkaan gurguddattu. Shamarri moosila? Ta ilkaan kunniin uf duratti deemu jecha si waraanu fakkeenya ilkee. Shamarri ilkaan kana fokkatu ilkaan kun akkanatti duratti si waraanu. Qoffeen kun. Harargee. Ana ala abu shakla gumorri komenti. Isalam tawarri komenti waran balaga. Nunji bizisina. Isalam. Dikalan waran balaga. Gadi butan kan butan. Nunji bizisita ni. Dikalan. Komenti butan. Bede ummata kana ya iki waran balaga ummanni kun balage. Abaraso ummata kanarraa hin gortan. Okay, atamu kutaa Oromiyaa kana guutuu. Ummati jaalalaan beekamu ummata kanarraa gata. Kutaa Oromiyaa kana guutuu namni ati injanaa jeen hin jiru namni ati hudduu laalin hin jiru. Hudduun akka malee bareeddu. Shamara kutaa kamiiti hudduun akka malee fokkattu akira duuba jirtu shamara kutaa kamiiti. Dhugaa dubbachuudhaaf dhageeffadhu dhugaa dubbachuuf shamarri hudduun jaraa bareeddu daabboon jaraa bareeddu shamarra akka Wallaggaa daabboon shamarra akka Jimma daabboon jaraa bareeddu jiru. Dhugaan waan kanaan tolchanii bara boleessoo hudduu kana boleessa kiyya nazzafanii sigalee waan akka waan galaa saamunaan hudduu keessa kaayanii amma dhiqanii kanatti gizee sitti agarsiisan boleessoo shololaataa kana fidanii sitti agarsiisa sigalee. Wal keessa jira garuu haa ta'u laaba Wallaggaa mi Jimmaadha. Jimmaa bareeda hudduun isaanii kun obboleessa bar fincaan kana yeroo fincooytu bis gootee rabbu. Daabboo waan agarsiiftuu na fakkaate guyyaarraa nazzafattee ammallee sabiin qabanii jedhe dhalaan jaraa kana yoo ilaaltu sabiin irra hin jiru. Sabiin ani waan saniin ajaa'ibe sabiin baaftuu sila ijoolleen Jimmaa koo shamarran. Sila shamarran Jimmaa tun dhimme sabii baaftanii koo takkaa irratti na gara shamarran Jimmaa irratti. Wallaahi baastii silaalte. Takka irratti nagarre ati agartee takka. Daabboo jara gidee gabbaa tullee irra hin jirtu anti. Viidiyoo gadi dhiifamu keessa yeroo laalu bara. Warri daabboon isaa fokkatu akka malee antee warri dhiqannee warri iluu abbaa boorii kana antee. Banni waan iluu abbaa boor kunniin antee waa takka nama naa'u. Fuula Aleeksi taa'ee fakkaatti. Wallahi fuula Aleeksi taa'ee fakkaatti daabboo jira. Ishee. Aleeksi taa'ee fakkaata antee guutuun isaa argite waan sanan. Maal abboo achi biyya san keessa nazzafaan hin jiru sila. Timirti hin jirre. Laa. Amma mee usme ati dhageeffadhu dhuguma sitti himaa. Gaafii ansi gaafadhu keessaa. Ati tilaa filannoon kee shamara arsii filatte jalqaba irratti wanni shamara arsii tana kutaan hundiyyuu jaruma filatuuf maali mee fakkeenya ati sababni maali jettee yaaddame? Warri shamara arsii kan namni filatuufi?
Shamara arsii maaliif filatam beektaa? Fakkeenyaaf namni Dhugaa dubbannaa ta'e. gabbara sodaate malee akka dhageeffadhu tokkoffaa namni dhageeffadhu namni gabbara sodaate malee akka kutaa biraa irraa dhiirri takkittiin hin fuune beektaati. Waan kana beekta. Shamara Gabbara arsii sodaachisee maaliif uummanni namni arsii kun qaruuteedha. Amma nuti gisee warri arsii kun dhaloottoonni arsii kun gisee fuudhu. Dhaga'i. Nama kutaa biraatti waan guddaa baasee fuudha malee namni immoo namni gandaa wallaahi baa nama sadi fa'a adeera uffisee obboleessa uffisee haadha uffise bas. namni akka inni kunniin bilaashi makaasanii osoo dhufan gabbarri warra arsii kun gadi bu'e namni kutaa biraan fuudhu du'ee bada malee maali sila. Anan mala ga'e waa takka siima. Maali beektaa? Tokkoffaa irra shamara arsii kana wanni fuudhanii shamara arsii kunni adaba qaba beektaa. Adaba kanallee hin qabaa bultii qabachuu beekaa mallee. Sii galee. Bultillee qabachuun beekaa. Jireenya kana yoo wajjin eegalte. Maa bultii qabachuu bira taranii bara abbaa bultii shamarri arsii tun bultii qabachuu bira tartee mucaa warra argee gatee bira taree achitti jala dhayitee biyyatti jala galtee waan hin goone qabde abbaa shamarri arsii warra Suudii gatee jala galtee achillee jalaa baafatee Katar dhaqeennaan Katarri kafalattee itti dhayite bira. achillee jalaa baafatee Katar dhaqee Katar ittillee jala dhayitee qabde wallahi. Naannessite mucaa warra argeessa. Biyya beeka keessa ariite abbaa mucaa. Awwa qabrii nu qotamtu marsa rabbiin waan namaa nu raasa isin kana booda. Qorollaa biyya rabbiin. Biyya beeka keessa ariite. Namaa kana nu haasofsiisuu yoo dhiifnee waa farsaa namaa kana haasa'u. Laalamma. Yoo dhiifnee waa kana kana qabriin nu qotamtu booda inni nu qotu. Waan nama haasofnu malee abboleessa waan nama haasofnu malee nuun ta'u dhageeffadhu. Dhagahi. Ayya. Na dhagahi kaa. Dhagaa jira. Anamma fakkeenyaaf Harargee yeroo hedduu Harargee filadha. Harargee maa filatta wanni naan jettuun maali beektaa? Ani jaalala naa kennanii kijiba jaalala naa kennanii gaafa awwaa wayii keessa seene sun achitti aduu wasiin deemnaa sanirra dhugaa natti manii akka Harargee kanatti wajjin jiraatu gaafa haga wajjin jirtanitti takkaffaa shamarri Harargee waan kijiba jedhan hin beektu. Kijiba amma kutaan Oromiyaa kun biraa walit dhayee agartee waan balleessellee osoo daabboon jiituu taatu wallaa bishaan dhiqadhe siin jettu faana faa yoo ati qabdellee kakattee barboleesso kan namni biraa qamadii keessatti afuufe kan. Wallahi isma dhugaati. Kamaati agartu kana boleesso bishaan dhiqadhe siin jetti beekaa. Kama zaahira jiidhaa kana walirra qabde kana. Harargeen kun kama zaahira walirra qabde kana yoo feete mucama isa dhayaa jiru kana ilma adeera kiyyaati yookaan ammoo kayeessuma kiyyaa jetti. Dirqi maan bara boleesso. Salaamtaa walirra jiine siin jetti. Amma Harargee tana maaliif filadha beetaa? Takka mee ati Harargee jaartii namaa Harargee jaartii namaa taate yoo jaarsi bira hin jirre malee jaartii namaa taate deemtee dhayattu takka argite ati. Hin laattummaa sanitti hin qabdu jarri. Jara kanaan fi takkaa mee usne sooshaal miidiyaa waliin fayyadamne. Dhugaa rabbii. Hin agarre. Agartee? Hin agarre dhugaa dubbachuun. Amma dhagahi. Amma fakkeenyaaf kutaa biraa kana yoo fudhatte naannoo bira ayyee. Tokkoffaa irratti saniyyuu miti. Amma maaltu jira beektaa? Kutaa Oromiyaa kana keessallee shamara arsii kana wanni fidatuuf akka ati istaayila ati barbaadde sii kennite. Harargeen kun yoo akka malee xiqqoo dhukkubsatee istaayila garaagaraati aboo luchee haadhateetii saliin ajjeefte irraa ka'e siin jettee si jalaa utaalte. Hin dandeettu. Qaarsii kun amma yoo dhukkubellee yoo ittillee toluu baatellee giddimaan sima fixachiisuuf jecha fedhima keessan si eeguuf jecha ittan si jala ciifte. Ammallee Harargeen yoo meeshaan keetillee xiqqishuu ta'e aboo waa takka sirra hin jiran kana paastaa gootee martee maal goota maal kana meeshaa jettee deemtanii isin jettee gabbaatee si biraa leetti taarsii tuni quballee yoo irraa baafte dhiiruma taananii baqa sin jibbitu maqallee sin balleessitu si biraan baddu sii galee miskiin jechuudha. Ishi akka dhageeffadhu ishi
akka taarargee fakkeenyaaf meeshaan kee xiqqisha maaliin kee xiqqisha jettee si bira deemtee adii sitti himtu kana wayyamoo sheekola bira dhaqanii maaliin dheeressa jaarsi kiyyan anuun saalwa maaliin dheeressa jaarsi kiyyan danda'u jimmaa fi wanna kuni walii adii sitti walii deemuu wayyamoo akkatti addunyaa gubbatti sheeka kaan bira dhaqanii gisee takka fa'a na godheera fa hin danda'u jedhanii akkana nama himuu wayya obboleessu. Rakkanee obboleessu. Rakkannee argana hundatti. Adii sitti walii deemuu isa wayya obboleessu maal taate sila.